Lammiileen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashirraa buqqifamanii godina Wallaggaa Lixaa iddoowwan garaagaraa qubatan deeggarsi nuuf kennamaa jiru xiqqaa waan ta'eef rakkoof saaxilamaa jirra jedhan. Itti gaafatamaan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina Wallaggaa Lixaa obbo Abdataa Waaqgaarii nageenyi bu'aa waan jiruuf qaamoleen deeggarsa qabatanii godina kana dhufuu sodaataa turan deeggarsa isaanii dhiyeessuu akka danda'an beeksisaniiru. Chernaat Mabraatu dabalata qaba. Tibbana walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumameen lammiileen 53 fi 234 ta'an godina Kaamaashii fi naannoo daangaa Oromiyaatti buqqaan godina Wallagga Lixaa aanaalee 7 keessa qubatanii argamu. Buqqaatonni aanaalee mana Siibuu, Laaloo Hassaabii fi magaalaa Najjoo qubatanis hawaasa naannoon alatti qaamni nu deeggaraa jiru waan hin jirreef rakkachaa jirra jedhan. Nu deeggaraa jiru lammii keenya uummata naannoo kana naannoo Gimbiitii kaasee amma addanaatti jiran aanaa Laaloo Hassaabii halkanii guyyaa bishaaniin midhaan nutti baatanii addanatti kan nu deeggaraa jiran. Uffata isaanis kan ofirraa baasanii ammallee nu deeggaraa jiran isaan malee qaamni mootummaadhaa mootummaa biraa dhufneetira kan isin deeggarre kan nuun jedhee ani hin argine. Waan an kennuuf hin jiru kaamu mucaadhaa fi gaafan qabbanaa bukkee kaamu mucaan hin nyaattu beekte achi garuu waan nan dhuddi. Aanaa mana Sibuu keessa jirra, magaalaa Mandii keessa qubannee jirra. Nama 4,670 kanatti qubannee jirra. Deeggarsi karaa mootummaadhaan nuuf dhufe wanta kana jennee dubbannu tokko hin qabnu kan nu qaqqabee hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina Wallagga Lixaa obbo Abdataa Waaqgaarii baay'inni namoota buqqaanii godinicha keessa qubatanii fi deeggarsi taasifamaa jiru kan wal hin geenye ta'uu dubbataniiru. Waasi buqqa'e baay'ee guddaadha. Deeggarsi godhamaa jiru immoo akkuma nama isinitti himaa jiru fakkeenyaaf daakuun qamadii nama ammaatti kuntaala 300 jechuun baay'ee gadi bu'aadha. Qamadiinis kuntaala 3,309 kan hin jedhu kun gadi bu'aadha. Uummati buqqa'eeru immoo 53,234 jenneerra. Kanaaf ol buqqee gaafinnu deeggarsi dhufaa jiru gadi bu'aadha. Haalli lixa Wallaggaa nageenyi isaa sodaachisaa waan ta'eef gadi hin buunu kan jedhu kanaan meeshaalee adda addaa fidan gara Naqamtee irra buusanii ol deebi'uu jira jechuudha. Haalli nageenyaa naannoo sana jiru maal fakkaata? Guyyaa 3 arfan kana keessa tasgabbii waan jiruu fi sodaama dhageetti namarraa dhagaan irraan kan ol qabate malee amma ammaatti namoota deeggarsaaf deemaa jiran hin jiru. Maqaas itti barreeffatanii taappellaa konkolaataa isaaniitti barreeffatanii deemuu waan danda'aniif isa qaamni nageenyaa kan biraanis rakkoo kan irratti uumu hin argamu warra akkasii irratti beeku. Lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan bakkatti deebisuufis koreen hundaa'ee hojjetamaa jira jedhan. Daangaa keenya keessatti kan argaman deebisuudhaaf rakkoon nageenyaa isaanii hiikamuu qabaa jennee uummata mariisifnee jirra. Kanaaf amma rimiddii hooggansaas bobbaafnee jirra. Caasaan nageenyaas golgaa ta'ee fi akka isaan iddoo sanatti deebi'aniif haala mijeessaa jirra. Uummati daangaa keenya keessa ta'anii iddoo sanatti deebi'uudhaaf jiran nageenya isaanii eegsinee deebisuudhaaf uummata wajjin maree geggeessinee jirra. Namoota akkasiis lakkoofsi isaanii adda ba'anii mariisifamaa jiru jechuudha. Warri kaan garuu qabeenyaan isaanii kan jalaa badee manni kan jalaa gubate ganaa mana isaanii deebisanii sirreessuudhaaf yeroo kan fudhatu ta'a. Deebi'uudhaaf qabeenyaa isaanii sirreessuun gaafata, mana sitti ijaaruun gaafata. Mootummaa Beenishaangul Gumuz wajjinis negoosheet gochuu nu gaafata jechuudha. Kanaaf amma mootummaan naannoo Oromiyaas Beenishaangul Gumuz wajjin mareerra jira. Nus geggeessitoota isaanii wajjin walitti dhufaa jirra. Rakkoon naannoo kanaan jiru sinii qaba kan jedhu abdii guddaa qaba. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baay'ataa namoota buqqa'uu lammiilee kanneeniif sababa ta'an to'annoo jala oolchuuf ragaan qulqullaa'aa jiraachuu himuun warreen buqqa'anis bakkatti deebisuuf hooggantoonni gama lammanii waliin hojjechaa jiraachuu himan. Uummanni dangaarraa fi keessa sodaan qe'ee isaanii gadhiisanii buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf koreen dhaabbatee jira. Koreen dhaabbateef kanas naannoo keenya utuu hin ta'in naannoo Oromiyaadhaattis ittaanaa biiroo nageenyaa dabalatee koreen bukkee ergamanii jiru. Akkasumattis naannoo keenyatti namoota qoda fudhachuu qaban koree dhaabnee jirra. Koreen kun koree lamaanuu kan Oromiyaas haa ta'u kan naannoo keenya Beenishaangul Gumuzii akka namoonni buqqaan kan isaanitti deebanii hojjechuudhaaf karoorri baay'ee jira.